Gaaffiin koomentii jalatti arge keessaa tokko waa'ee durbummaadha. Durbummaan uumamaan jiraachuu dhiisuu danda'a, hin uumamiin hafuu danda'a yookaan immoo akkasumas osoo walqunnamtii saalaa irra hin taasisin baduu danda'a kan jedhu. Mee durbummaan maadha? Gosa kamtu jira? Garaagarummaan inni dubartii biraa gidduutti qabu maadha? Kamiin baduu danda'amu kan jedhu gabaabsinee waliin ilaalla. Akkuma beektan egaa durbummaan yookaan virjiniitiin caasaa qaamaa kan haayimeen jedhamu kan ulaa qaama saalaa durbaa haguugee argamu yoo ta'u, dhiigni qunnamtii saalaa jalqabaa irratti argamu sababa tarsa'uu haayimeenii wanta haphii kanaatiin, wanti kun haphiidha. Sababa kanaatiin jechuudha. So haayimen yookaan durbummaan jedhamtu kun waan haphii fi ulaa qaama saalaa dubartootaa haguugee argamudha. Dubartoota addaatti caasaan isaa garaagaraa. So haayimeniin gosa adda addaa jira jechuudha. Gosoota kana keessaa kan baay'inaan mul'atu kan dubartoonni hedduun qabanii haphii fi qaawwa xiqqoo kan qabu septeet kan ta'edha jechuudha. Haphii ta'ee qaawwa xixiqqoo hedduu qaba. Septeet kan ta'edha. Kun gosa dubartoonni hedduun qaban ta'ee qunnamtii saalaa jalqabaa irratti ni tarsa'a jechuunis dhiiga xiqqoo qaama saalaa keessaa dhangala'a. Gosti lammaffaan immoo duudaa yookaan qaawwa kan hin qabnedha. Inni kun immoo imperforeeted haayimen jedhama. Duudaadha qaawwa hin qabu. Kun tarsa'uudhaaf rakkisaa fi yoo tarsa'e immoo akka malee dhiiguu danda'u. Sababni isaas duudaa yookaan qaawwa waan hin qabneef marsaan laguu akka itti ba'u hin qabu. Marsaan laguu yeroo dhufu kuufamee mataa jechuudha. So yeroo wanti kun tarsa'u baay'ee dhiiguu danda'u. Dhiiga kan taraa jiraachuu danda'a. Yeroo tokko tokko tajaajila baqaqsanii yaaluutiin qofa tarsa'uu danda'u kan barbaaduu danda'a jechuudha. So kan noormaalii septeet kan ta'edha. Qaawwa xixiqqoo kan qabudha. Kanaafidha kan inni yeroo marsaa laguu dhiigni keessa darbee mul'atu ba'u. Tokko tokko immoo duudaadha hin dabarsu jechuudha. Inni kun egaa akka dhiigni kan taree kuufamu taasisee baay'ee isaan dhukkubuu danda'a dubartoonni yeroo marsaa laguu isaanii dhufu. Inni sadaffaan immoo yeroo tokko tokko uumamumaan jiraachuu dhiisuu danda'a. Kun dubartoota xiqqoo birattidha. Yeroo tokko tokko uumamumaan dubartoonni muraasni kan hin uumamne jiru. Kun garuu lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha. So gosa sadan kana jira jechuudha. Septeet kan ta'e kan qaawwa xixiqqoo qabu kan gonkumaa qaawwa hin qabneef duudaa ta'ee fi darbee darbee immoo jiraachuu dhiisuu danda'a. Inni gara biraan waa'ee dhiiguudha. Waa'ee dhiiguu durbummaa yeroo walqunnamtii saalaa taasisan dirqama dhiiguu qabamoo hin qabuudha. Durbummaan jiraaf hin jiru jechuuf. Dhuguma akkuma aadaa fi hawaasni keenya jedhanitti dhiigni xiqqaan yeroo durbummaan badu jiraachuun baay'inaan ni beekama. Haa ta'u malee darbee darbee dhiiga tokko illee qabaachuu dhiisuu danda'a. Hedduminaan dhiigni xiqqaan jira. Haa ta'u malee darbee darbee immoo gonkuma dhiigni jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. So dhiigni jiraachuu dhiisuun mastii miti. Jiraachuun nutti agarsiisa. Jiraachuu dhiisuun immoo hin jiru jechuu miti jechuudha. Yookaan amma badee miti jechuu yookaan duraan qunnamtii gootetti jechuu miti jechuudha. Kunis wanti haayimen jedhamtu, wanti durbummaa jedhamtu kun sababa adda addaan haphattee yookaan bal'inaan gottotamtee ofumaan suuta haphataa yeroo deemtu dhiiga qabaachuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa taasisan yeroo jalqabaachuudha dhiigni jiraachuu dhiisuun mastii miti. Haa ta'u malee garuu aniin kana jedhu yeroo hedduu ni jira. Darbee darbee jiraachuu dhiisuu danda'aadha kan hin jedhaa jiru. Akkuma isin beektan egaa yeroo hedduu durbummaan yookaan haayimeniin kan isheen baddu walqunnamtii saalaadhaanidha. Haa ta'u malee walqunnamtii saalaa qofaan bada jechuun hin cimu. Darbee darbees takka takka sababa ispoortii ciccimoo fakkeenyaaf dorgommii atileetiksii, ispiliintii yookaan utaalchoo irratti hirmaachuudhaan baduu danda'a. Akkasumas miidhaa qaamarra ga'een kufaatii cimaa fakkeenyaaf wanta adda addaa naannoo sana miidheera ta'e baduu danda'a. Akkasumas immoo takka takka yaala fayyaaf yookaan kutaalee naannoo qaama saalaa sanaaf yaala fayyaa taasifamaniif baduus danda'a. Akkasumas uumamaanis darbee darbee jiraachuu dhiisuu danda'eera. Haa ta'u malee yeroo hedduu kan inni badu walqunnamtii saalaadhaan. Akka waliigalaatti egaa durbummaan takkaa bannaan yookaan takkaa tarsaanaan ofiin deebi'ee margu yookaan biqilu. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kana gama yaalaadhaan yerootti deebisan jira. Haayimenoograafii kan jedhamu tajaajila yaalaa taasisuudhaan akka inni jiraatu kan taasisu jira jechuudha. Haa ta'u malee ofiisaa deebiin biqiluun margu. Galatooma turtii gaarii.